Ashama arkafuuna kabajamtootaa fi jaallatamtoota Areeboon ilmi jala tarkaantu magaalaa kan jiraatan guyyaa haalaan keessatti jecha har'ammoo barumsi keenya akkuma marsaa darbee barumsa akkaataa loogoo piroofaayilii markasaatti hojjetan akkasuma xalayaa waamichaa kan eebbaatti hojjetan akkamitti akkatti hojjetan kan waliin ilaallee turre jechuudha. Har'ammoo kan waliin ilaallu akkaataa xalayaa waamichaa kan sargiidhaatti hojjetan kan waliin ilaallu ta'a. Agaduma sagantaa keenyaatti nu faana tarasiin jecha warri immoo xaarii kulee ilmiidhaaf haaratan sabaskaraayii jedhee eeggachuudhaan nu hordofaa gara barumsa keenya.